Namummaa Yesus kan jedhu yookaan immoo incarnate ta'uusaa yookaan foon uffatee nama ta'uu Yesus Waaqayyoodha. Waaqayyo nama ta'uun isaa dhoksaa qaba. Dhoksaan isaa immoo waldaa waan dhandheef, waldaa waan deddeebinuuf, mishigii waan galluuf, tsoomaa waan kadhannuuf qofa osoo hin taane kan nuyifu macaafi qulqulluun akka nuyi hubannuuf sammuun keenya yoo baname dhoksaan isaa nuu gala. Kanaafidha gooftaan keenya Yesus Kiristoos wangeela Luqaas 24 irratti lakkoofsa ishee dhumaa irratti naannoo 45 irratti maal jedhe? Dubbii isaa hubataniif gurra qalbii isaanii baneef jedha. Gurra qalbii isaanii baneef jedha. Afaan Ingiliffaan isaa their understanding jedha. Hubannaa akka argataniif sagalee Waaqayyoo akka hubataniif dhaga'uu qofa utuu hin taane akka isa dhaga'an hubataniif nama tokko argitanii waan ta'e wayitti himtu yookaan gaafa bilbilaan haasoftan waan adda ta'e wayii akka namni sun godhuuf waan itti himtan wayiitu argama yookaan qaamumaan argitanii utuu wajjin haasoftanii akkas godhi kan ammoo ittiin jettu hin godhinafa ka bilbilaan himtanis ta'e fiizikaalii kan isin itti haasoftan yeroo kabraa hin godhin waan hafeef gaafa isin gaafattan akkas naan jettee turte anoo hin hubanne isiniin jedha isin dubbachuun dhiifne namni sun garuu maal hin taane hin hubanne argitanii waldaa dhaqanii dhaga'uu qofa osoo hin taane isa dhagaan hubachuun jireenya namaaf kenna namummaa namaa hafuura namaa geeddara. Kanaaf dhageessanii deebi'uu qofa osoo hin taane waaw akkam dinqiidha sagaleen dhaga'e kun akkam dinqiidha jettanii ba'uu qofa osoo hin taane kan dhageessan hubattaniittu kan jedhu gaaffiin dhumarra jira. Kanan isin gaafadhu jechuudha. Kan dhageessan hubattaniittu kan jedhu. Ijoolleen tokko baay'ee aktiiviidha mana keessan keessaa ijoolleemti keessan baay'ee ariifatu tokko immoo suuta jedha inni baay'ee ariifatu wal tokko ergaan haadhatta suuqidhatta yookaan dokkasi abaluu bira haadhattee deebita yeroo isin ittiin jettan ish maal jedha jettee fiiddee dhufti yookaan immoo fiigee dhufa akkas jedhi yookaan kana fidii kottu ittiin jettu ariitiin nama sanaa hin dhattasa jedhame malee waan godhu hin hubanne fiigeet dhaqee bakka sana ga'ee waan godhu immoo wallaala maaliif waan dhaga'e sana maal hin taane hin hubanne achi ga'ee harkaa badeera waan ta'eef fiigee deebi'ee karaa lammaffaa dabalata karaa achi dhaqee silaati wanticha raawwatee as deebi'u amma immoo daganaa deebi'ee dhufe maal jetti ammati irra deebitee erga tittimtee booda deebi'ee fiigee dhaqee wanticha raawwatee deebi'ee dhufa daandiin sun hubannaa dhabuurraan kan ka'e maalitti ta'e dabliitti ta'e waan daqiiqaa lamatti raawwatu daqiiqaa 4 waan daqiiqaa 5tti raawwatu 10 itti ta'e jechuudha. Akkuma kana immoo namoonni suuta jedhan dafanii sin naga'an yerootti waamtu sin dabarfatu lama sadii waamtee si dhaga'u erga dhaga'anii booda maal jettee sin jedhu ati waamuu irratti iyyuu nuffiteetta yeroo ma waamtu iyyuu nan dhageessu jechuurraa jalqabda gaafannoo waaqnis si waamaan ture miti jettu yookaan dhageenya siin jedha yookaan waama ta'edha ergasii booda nama suuta jedhaa sanatti waan ati ittimtu sana hubatee fudhatee deema garuu dafeesii hin raawwata garuu namoota gosa lama jira jechuudha mana keessa በጣም ፈጣኝ በጣም ደግሞ ዘገምተኛ baay'ee kana riifatuuf baay'ee moosu tagange akkuma kana mana keessatti gajarri kullachanu hin barbaadamu waldaa keessattis hin barbaadamu jarroonni kullachan maaliif yoo jettan inni suuta jedhu suni yoo har'a namatti himte waan har'a namaa sii geessisuu hin danda'u har'a namaa barbaadu borga namatti sii dhiyeessa ni eessa garuu hin dafeennuuf inni riifataan garuu waa hin balleessa ofiis hin dadhabaa
garuu si raawwata ofiis hin dadhabu አንዳንዴ ፈጣኙም ይመረጣል አዲፈታን እንፍለታማል tokko kanaaf macaafa qulqulluu keenya gaafa dhageenyu harruma ganama kana gaafa dhageessan hundumti isaa gadheedhuma akka baawusaa kanaatti siniif ayifuu miti suuta siniif garuu dhaga'uuf qalbifachuun barbaachisaadha isa dhaga'uun galee waaqayyoo gaafuma dhageessan hubachuudhaaf dhaga'a qalbifachuuf dhaga'a egaa macaafa qulqulluu keenya waa'ee namummaa Yesuus Kiristoos qayyabachaa jirra yookaan barachaa jirra kanaan dura qabxiiwwan adda addaa barachaa turre yeroo darbe torban lamaanarraa Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos hojii inni hojjetu namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos hojii inni hojjetu keessaa hangafa lubootaa ta'uudhaan amantootaaf haala mijeessa yookaan amantoota tajaajila jenna hangafa lubootaa ta'uudhaan tajaajilaa jenne isa dura wantoota baay'ee maqaa dhoofneerra inni kun qabxii torbaffaarra isa jiruudha waan ta'eef ajandaa keessan irraa isiniin dubbisu warri takka taataa'ii Ihudii ganama barattan jechuu barbaadeetan kanaaf waa'ee hangafa lubootaa yeroo darbe ilaalleerra har'a immoo lammaffaa gara biyya lafaatti ulfinaan deebi'ee dhufa namummaa isaatiin lammaffaa deebi'ee dhufa maaltu nu ibsa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irra dhannee haa dubbisnu hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irra dhannee yeroo dubbifnu dubbii waaqayyoo akkana jedhee dubbata boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irraati akkas jedha isini namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee in dhufa jedhaniin akkuma amma deeme kanatti deebi'ee in dhufa maaliin namummaa isaa guutuudhaan በሙሉ ሰውነቱ በፍጹም ሰውነቱ namummaa isaa guutuudhaan deebi'ee in dhufa amma utuu isin ilaaltanii deeme utuu isin ilaaltanis deebi'ee in dhufa namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos maal jennee amanna waaqa guutuudha nama guutuudha laayik warra akka doozeetizimiitti miti nu kan nu amannu warri doozeetizimii nama fakkaata garuu xiqqoo namarra hin caalaa jedhu akka warra Gnosticismii jechuudha. Gnosticismii jiru wal fakkaata antini isaanii. Nama garuu xiqqoo namarra hin caalaa jechuudha. Waaqa garuu xiqqoo immoo waaqa gadi jechuudha. Kanaaf waaqummaa isaas namummaa isaas maal ta'aniiru jechuudha. Gananiiru jechuudha. Tokko yookaan waaqa hin jenne yookaan nama hin jenne. Nama akka hin jenneef namarra hin caalaa jedhan. Waaqa akka hin jenneef waaqaan immoo xiqqoo ishee isaa gadidhaa jedhan. Kanaafiyyuu Yesuus akka kanadhaa jedhanii ilaala. Yesuus nuyi kan nuyi tamannu waaqa guutuu nama guutuu kan wal hin makne waaqummaan isaa namummaa isaatti kan hin makamne namummaan isaas waaqummaa isaatti kan hin makamne of danda'a waaqa guutuu nama guutuu kan ta'e Yesuus sababni isaa yeroo darbe ilaalleerra Yesuus nama ta'uun yookaan foon uffachuun or incarnate gochuun incarnationin jechuun waaqni sagaleen foon uffatee qaama uffatee mul'achuun maaliif barbaachise isa jedhamuuf cubbuu ilmaan namootaatiif du'uuf jedheeti foon uffatee yoo waaqa duwwaa ta'e waaqni hin du'u yoo nama duwwaa ta'e immoo du'ee ka'uu hin danda'u soo kanaan maal ta'uu qaba duudhaaf nama ta'uu qaba du'amo'ee ka'uudhaaf waaqa ta'uu qaba ameen arageessanii tulaata du'amo'ee ka'uuf waaqa ta'uu qaba bakka bu'ummaa keenyaan bakka cubbuu keenyaa du'uuf immoo nama ta'uu qaba waaqatu du'e taanaan waaqayyo in du'a jedhama taanaan in amanamu jechuudha soo kanaaf namummaa du'u uffate jechuudha Yesuus namummaa du'u uffate gaafa deebi'ee du'aa ka'u Yesuus bartoota akkasa gaafa yeroo
du'uusaa fuula duraa ganama wajjin ciree nyaatanii amma laaqanaatti wajjin turanii laaqana wajjin nyaatanii amma irbaataatti wajjin turanii irbaata wajjin nyaatanii lafa kadhataa wajjin deemanii takka waliin kadhatanii dunkaana keessa yookaan gaaddisa mukaa jala akka yeroo wajjin ciisanii sanaatti hin dabarsine garuu itti mul'ateera garuu wajjin tureera akkaataan wajjin turuu isaatii du'a isaa booda garuu akka du'a duraa miti du'a booda Yesuus itti mul'ata utuma taasa'u biraa sokka hin argan utuma laalanii dhabu utuma laalanii dhabu hin sokka eessa akka dhaqe hin beekan asuma utuu laalanii wajjin haasaanii biraa sokka eessatti argamu sokka immoo fagoodha biyya biraatti argamu amma immoo utuu isaan ofirran galagaliin deebi'ee dhufu utuma isaan haasaa jiranii argame ammas maaliif inni waaqa bakka hundumaa jira he is omnipresent amen waaqayyo bakka hundumaa jira jedhame dabala waaqayyo bakka hundumaa jira waaqummaa isaa sanaaf Yesuus amma argama amma monju amma wajjin haasaa jiru haasaa sana gargar kutee iddoo biraa jira amma bartoonni kanaan utuu gaaffii keessa galaa jiranii Yesuus akkasittiin jedhe ani amma dhuma baraatti isinii wajjiniinan jira jecha biraa ol ka'e isan nama dhuma baraatti isinii jiran jira jedhu ganaa baajetanuu ramadaa mandara akkasii dhaqaati lallabaa tiraanispoortiin keessan ammanni isinii kaffalaa ji'aan amma kanatti isinii ba'a cireen keessan kana laaqanni keessan kana konkolaataa akkasiin saragallaa akkasiin deemtu waan jedhu way waan eegannatti fakkaata kaashiriin keessanii Yihudaan du'eera qabaluun immoo kaashirii bakka isinii buusa waan jedhu wayitti bakka ija babaasanii ilaalu innoo isinii wajjiniinan ta'a amma dhuma baraatti jecha dhiisee deemaa jira dhiisee deema iji isaanii akkuma fuulduratti ilaalaa turetti duukaa ol ka'e iji keessa Yesuus duukaa ol ka'u iji isaanii Yesuus duukaa ol ka'e lafatti namne iji isaanii Yesuus ol ka'aa jira ol ka'e iji isaaniis cal jedhanii utuu isaa ilaalanii namoonni wayyaa adaadii uffatan tokko dhufanii qophedhanii isaan biratti argaman yaa namoota Galiilaa maaliifi cal jettanii waaqa keessa ilaaltu inni isin amma utuu inni ol ba'u argitan kun akkuma amma ol ba'u kanatti deebi'ee dhufuudhaaf jira inni dhufa Yesuus ameen jedhaa yaade kanaaf Yesuus gara biyya lafaatti namummaa isaa guutuudhaan deebi'ee hin dhufa maal ta'a jechuudha namummaa isaatiin dhufa waaqummaa isaatiin immoo bara baraaf itti fufa irraan deebi'a maaloon dhaggeeffadha adara keessan yoo mugaatii naappisin gochaa jirti yoo ta'ellee edhaal tokko daqiiqa tokkitti duwwaadhaaf shettii kana duwwaa naa qabadha mataa keessa raasaadhuma firraa urgufaati ela namummaa isaa guutuudhaan dhufa in argina gaafa inni dhufu cidha oolichaa qopheessa cidha oolichaa irratti isaa wajjiniin nu immoo itti dhiyaanna cidha oolichaa sana irratti wayyaa aadaa Oromoo miti wayyaa aadaa kan Habashaa miti wayyaa aadaa kan Sumaalii miti wayyaa aadaa kan biyya eessaa miti suufis miti wayyaa isin carqii bakkeedhaa hodhattan miti nanna namummaa guutuu isa kan Yesuus sana uffannee cidha oolichaa irratti argamuudhaaf jirra uffata nurraan dhumne uffata nurraan moofofne uffata adii qulqulluu kan ta'e mudaa kan hin qabne gaafa inni deebi'ee dhufu cidha oolichaa irratti argamuudhaaf jirra maal taane namummaa isaa uffanne namummaa isaa guutuu namummaa isaa du'uu hin dandeenye namummaa isaa reebichi hin dandeenye namummaa isaa waraansi hin dandeenye namummaa isaa beelli hin dandeenye namummaa isaa firdiin hin dandeenye isa uffanne bara baraaf isaa wajjin hin jiraanna ameen jedhaa amen Yesuus amma mirga abbaa jira waaqummaa isaa namummaa isaa isa guutuu qabatee mirga abbaa jira achi taa'ee hojii lubummaa nu hojjeta achi taa'ee hojii xibqinnaa nu hojjeta abukaattummaa nu hojjeta abaluun kutuu qabna dandee fi garii gaafa ergamoonni kaanii no dhiiga kootti amaneera hinduutu xibqinnaa dhaqa abukaattoo keenya inni afaan keenya ta'e mirga abbaatiin waasaa mee ani mirga abbaatii naman qaba jedhaa isin namnan qabu sunis jedhaa Yesuus isa nama ta'eera jedhaa eessaa qabdu mirga abbaatii nama qabna namni nuyi qabnu Yesuus
Kanaafidha macaafa keessatti akkas jedha fira fakkaatanii kan nama miidhan baay'eetu jira firri fira caalu garuu waaqarra jira jedha. Eessa jira firri fira caalu? Firri keenya inni waaqarraa sun Yesuusidha. Haleluuyaa. Hin dhufa inni nan dhufa jedhee nafu. Namni nan dhufa jedhee nama tursiisa. Namni nan dhufa jedhee hin hafa. Namni nan dhufa jedhee haala naam mijanneedha. Namni nan dhufa jedhee nama abdachiiseeti guyyaa baay'ee nama tursa. Yesuus garuu nan dhufa jedheera hin dhufa akkuma jedhe. Abdiin kiristaanotaa maallaqa akkaawuntii irra tuulame miti. Abdiin kiristaanotaa fira Ameerikaa fi Awurooppaa jiru miti. Abdiin kiristaanotaa Yesuus isa deebi'ee nan dhufa jedheedha. Warri isa abdattan baga gammaddan. Akkuma nan dhufa jedhe dhiyootti hin dhufa Yesuus. Akkuma nan dhufa jedhe ariifatee hin dhufa Yesuus. Akkuma nan dhufa jedhe hin hafu Yesuus deebi'ee hin dhufa. Akkuma nan dhufa jedhe Yesuus ariifatee hin dhufa. Akkuma nan dhufa jedhe Yesuus dafee hin dhufa. Rakkina biyya lafaa, gidiraa biyya lafaa, boo'icha biyya lafaa, waraansa biyya lafaa, abaarsa biyya lafaa keessaa butatee siin immoo harkisi lafaa akkas hin dandeenyetti samaa irratti isaa wajjin akka jiraattu hin godha. Hin dhufa Yesuus. Meeyya hin dhufa Yesuus jedha yaada. Maayettanii dabala ammayyuu ameen. Hin dhufa Yesuus hin dhufa. Kanaaf nuyi maal uffanna? Namummaa isaa isa guutuu sana uffanna. Inni immoo waaqummaa isaatiin itti fufa. Argitanii? Nuyi namummaa isaa isa guutuu sana maal goona? Hin uffanna. Uffanni nuuf qophaa'e namummaa isaati. Isa uffanne akka jedhamni ayyaana waaqayyoo sana akka uffataatti maal taatanii tola. Uffattee ayyaanni waaqayyoo koo Yesuus mataa isaati. Malee ammatoo amma Yesuus dhufee carqiin kun ho'a isaarraan kan ka'e iyyuu bututteen irraa harcaati. Xiqqoo ol si qoofeetti. Carqiin kun ol sittu. Ilaa akkana kanarra ol hin dabartu carqiin kun. Ayyaanichi garuu samaayis jiraachisa. Amen. Warri suufii abbaa kuma dhibbaa uffatanis warri suufii miiliyoonaa warqee hojjisiisanii uffatanis ayyaanichaan hin ta'u taanaan asumatti hafu carqii isaanii wajjin waliin baa warqeen ol laman baasa. Amen. Warqeen ol laman baasa. Fooqii dheeraasaa ijaarrattanii warri gubbaa isaatti galaa jirtan achirra ol hin baatan. Gabbuutanii wajjin hin deebitanii ol baatu. Nama cina keessa jiruun achirran sokkitu gabbuuteena wajjin ol baata jedhaani. Garaan si haa citu. Amen. Ana jedhamiti kun macaafa. Akkas taanaan immaa dhumne kabbo. Riifti vaalii keessatti dhumne kasila. Sulula Qiinxamaa kana keessatti gadi buunee irraa bar lafa keessa. Warri kan gaara fa'i irra jiraatu. Silaa isaantu dafee dhaqa. Dafanii hin dhaqan. Warra Yesuusitti amanee jiru dafee dhaqa. Warra isa uffatantu dafee dhaqa. Kanaaf namummaan Yesuus deebi'ee gara biyya lafaa namummaa isaa kanaan dhufee firdii kennuudhaaf warra isatti amanan namummaa isaa waaqummaa isaa warra amanan fudhachuudhaaf namummaa isaa kanaan deebi'ee Yesuus hin dhufa. Haleluuyaa. Yesuus deebi'ee hin dhufa. Malees dagatinaa kana hin dhufa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfina guddaadhaa wajjin lammaffaa qaamaan gara biyya lafaa kanatti akka inni deebi'ee dhufu hojii ergamootaa 1:11 Zakkaariyaas 14:5 iddoo nama dubbisa. Zakkaariyaas 14:5 Maarqos 14:62 Maarqos 14:62 Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:7 akkasadha. Dubbiin mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:7 sana isiniin dubbisa. Boqonnaa 1:7 akkas jedhee dubbata. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Gosi nama lafa irraa hundinuu isaaf in wawwaata. Eeyyee akkasuma in ta'a. Eeyyee akkasuma in ta'a. Haleluuyaa. Lola jedhe miti sagalee masaa jedhe la. Eeyyee akkasuma in ta'a. Macaafa macha. Kanaaf Yesuus deebi'ee hin dhufa. Tasaloniqeessa duraa 4:12
kuda sadii hanga kuda saddeetittis gaafa laaltan Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 4 kuda sadii hanga kuda saddeetitti gaafa laaltan jalqabatti waldaa kiristaanaaf isatti amananii warra boqotan yookaan immoo obbaafatan qulqulloota hundumaa gara samiitti yookaan gara waaqaatti ol isaan buta Yesus. Warra isatti amananii boqotan warra immoo isatti amananii lubbuudhaan jiran fakkeenyaaf abbaan kee yookaan akaakayyuun kee gooftaatti amanee boqote ati immoo gooftaatti amantee jirtam inni fooniin si bira hin jiru ati immoo fooniin jirta wal faana ati nama jirtu kun jaarsa abbaa keetiin ni boqotes wal faana kaatu kana humna eenyutu hojjeta humna waaqayyootu hojjeta du'aa ka'uun inni jalqabaa isa kana du'aa ka'uun inni jalqabaa kanaaf Yesus Kristos hin dhufa gaafa dhufu warra obbaafatan kana kaasa kanaafidha yeroo baay'ee luqqisii kana gaafa laaltan al tokko iddoo mana gaddaatti dubbifna luqqisii kana Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kaasne akkas jedha Tasaloniqee duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kaasee inni jedhu sun yaa obboloota ko jedha waa'ee warra obbaafatanii fi abdii jiru waan beeknu waan hubanne tokko isinitti himna nu dhagaa isinitti himna nu dhagaa warri obbaafatan nu warra lubbuun jirru fuula dura kaanii fuula olichaatti argamuudhaaf jiru bisaa macaafichi achitti argamuudhaaf jiru kanaaf iyyuu dammaqaa ergaa warra Tasaloniqeedhaaf barraa'e kun deebi'ee dhufu Yesus Kristos kan cimsee dubbate isadha deebi'ee dhufuusaa Tasaloniqee kana boqonnaa 5 attanii yoo ilaaltan Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5 immoo attanii yoo ilaaltan ergaa tokkotu jira boqonnaa 5 irra yoo deemtanii dubbiftan waa'ee deebi'ee dhufuusaatiin Yesus Kristos jedha dafee dhiyootti in dhufa jedha jechi kun jecha wal taqaarra nu fakkaata garuu jecha baay'ee ajaa'ibaati jecha baay'ee ajaa'ibaati dhiyootti dafee in dhufa jedha akkasidha yaa obboloota ko waa'ee barichaaf waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu ba'eessa gootanii hin beektu namoonni nagaadha gabiidha utuma jedhanii badiisii itti yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaanirra hingaa kana jalaa ba'uunis hin jiru obboloota nana yaa warra Adaamaa obboloota Adaamaa jirtan akka isiniin jedha isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef maal keessa waan hin jirreef dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isinirra ba'uu hin danda'u hin danda'u sababii maaliif akka hattuutti isinirra ba'uu hin danda'u maal keessan jirtan maal keessan jirtan maal keessan jirtan hattuun utuu namni hin argin yeroo kam namarra ba'a yeroo dukkanaa namarra ba'a ifa taanaan garuu namarra ba'uu hin danda'u isin dukkana keessa waan hin jirreef akka hattuutti isinirra ba'uu hin danda'u maal deebisa beektu namoonni akkasii Yesuus hin dhufaa akka hattuutti hin dhufaa garuu immoo namni guyyaa isaa beeku hin jiru akkasuma jedha macaafni kanaaf iyyuu jedhu akka hattuutti waan dhufuuf utuutti hin beekin yoo dhufe akka carraa ta'ee obboleessa tokkoon yookaan obboleettii tokkoon namni foon uffatee jira miti dadhabaa miti dadhabaadha waan ta'e wayii iddoo gabaa safaruma gulliitii ajennu iddoo shunkurtiitti maddabdanii nagaddan sanatti iddoo madabaatti wal loltana jennu yookaan immoo utuu deemuuti obboleessi kee miillarra si ejjete iji keen arguu ija kee qabuuti ittiin jedhe cubbumni kun obboleessa gaddisiifte moo gaddisiifne abaarte moo abaarte utumati ija kee qabu ilaallattee na deemtu jettee utuuti itti mufattee itti aartee yookaan harka dachaafattee kabaltee yookaan immoo miilluma kee ol fuutee dhiittee jennu ati dhiittee utuu miilli kee deebi'ee lafa ejjete Yesus kach jedhee yoo dhufe
hin baddaa siin jedhu namoonni. Anxafaam. Indaanxafaa ijuu hiizoonal. Kaleessas badiisa keessaa ofiin dhufne miti. Eenyuun nu fide? Isan nu fide. Har'as immoo ofii keenyaan dadhabina foon keenyaatiin badiisatti galuu hin dandeenyu nuti. Har'as ayyaana isaatu nu danda'a. Maal taaree namichi utuu nama dhiituu Yesuusitti dhufe? Hin badu. Maaliif? Foonsaa sanaaf adaba fudhatallee malee. Baay'ee jabaadha ta'e. Foonsaa sanaaf adabi kennamaaf. Malee hin badu. Ati bakka har'a nama dhiitte waan ta'eef jireenya bara baraan qabdu hin jedhamu. Dhaqaa nama dhidhiitaa siniin jechaa hin jiru. Attee dhiitta taanaan si dhiita sitti galagalee. Addunyaa Waaqayyoo keessatti seerri facaasuu fi haamuu dogoggoree hin beeku. Inuma eegama bayeessa ta'e. San amma siniin jedhee yoo dhiitee gidduutti Yesuus dhufe sababii dhiitee fi mootummaa jireenya bara baraa keessaa dhabaa isa jedhamuuf ani isinitti hin dhabu. Garuu immoo jireenya bara baraa keessaa dhaboo ettee nama dhiituun naqine hin jedhe. Si dhiita namichi sun satti dhiitte dhiitichumaan si deebisa waan ta'eef. Dhiisuun gaariin ta'uure? Dhiisuma gaarii ta'u. Kabajumaaf. Bara seenaallee namni nama dhiitu. Afeer. So isammaa kana detail yeroo kan biraa waa'ee fayyina keenya irratti hin baranna. Isammaa kana. Tarii waan nama dubbate kun gaaffii isinitti uumuus danda'a. Namoonni baay'een keessan ani gooftaa Yesuusitti amanee yoon akka carraa ta'ee namni na bufachiisee nama oodee utuu hin jiru Yesuus yoo dhufe jireenya bara baraan dhaba jettanii ofitti murteessanii kan jirtan jiraachuu dandeessu sababii ta'eefi akkamitti akkasin dhabdan qofa yeroo kan biraa baranna. Akkamitti akka jireenyi bara baraa dhabamu. Akkamitti immoo akka jireenyi bara baraa keessa jiraatamu. Nuyi jireenya bara baraatti ganaa galla miti. Maal taaneerra? Maa jettani? Nama galleerra ducina keessanii cheekii naa godha adaraa keessa nami galleerra hin jenne jira taanaan nama sana gooftaa fudhachiif naarra. Jireenya bara baraatti galleerra moo hin galle? Galleerra. Garuu saalfattanii jettan yoo ta'e hin ta'u barattanii sirriitti hubattanii jettan yoo ta'e immoo sirriidha. Yesuus ani karaadha, ani dhugaadha, ani maali jedhe? Jireenya. Namni anatti amanee jireenya bara baraa argachuuf jira jedhe moo jireenya bara baraa qaba jedhe? Namni anatti amanee jireenya bara baraa qaba jedhe malee namni amma anatti amanee jireenya bara baraa argachuuf jira hin jenne. Utuu argachuuf jira jedheera ta'e Yesuus jireenya ta'uu hin danda'u. Jireenya ta'uu hin danda'u. So jireenya sana nuyi arganneerra. Jireenya bara baraa keessa jirra. Inni nuyi itti adeemaa jirru immoo dadhabbiin kan keessa hin jirre. Sagantaan ganamaa kan keessa hin jirre. Waldaa miseensummaa kee jajjabeessuu dhiifteedhanii wal gaafachuun kan keessa hin jirre. Paasterii kan hin qabne, raajii kan hin qabne, hawaariyaa kan hin qabne, koree kan hin qabne, kuwaarii minaaminii kan hin qabne. Namni hundumti nuu walii galee lallabas dhiisee barsiisas dhiisee raajummaas dhiisee soomaaf kadhatas dhiisee sa'aatii 24 guutuu yeroo inni itti faarfatutti deemaa jirra. Maqaa Yesuus Kiristoos nama kanaa taa'u bara. Yeroo inni itti maal ta'u hin jedhe? Shaakalaa ka warra amma yeroo hin faarfanna gaafadhan. Ijoolleen tokko torbanii sadii akkas fuula duraatti fakkaata. TV wayii ilaala. TV afaan Oromoo biyya keenyaa TV guddaa ta'e. TV raajii masiifaa ilaala. Worship godhu ijoolleen. Namun dhumtuun faarfata. Gurbaan namichi tokko immoo dheeraadha beektaa. Dheeraadha. Gibbidaa mooyidha. Iddoo dhaabata. Ijoollee warri kaameraa kuni al tokko beekaa tonkolii hojjetu beektaa. Si'a 15 si'a 20 irra kaa'u namicharra. Biyyi shabashabee utaalee faarfata biyyi. Innoo. Faarfachaa biyyi faarfachaa taa'ee waa yaade beektu. Itti kolfuun miti. Waan yaade maali yaade? Poozitiivii yaade. Amanaa ta'ee faarfachuu dideen jenne. Nami kun lubbuu haaraadha dee shakki. Nama cina keessanii gaafa ittiin faarfanne lubbuu haaraadha deensi shakkaa'edhaanii.
maal isiniin jechuun barbaade fayyina keenya achi keessa garuu lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosiif Tesaloniqee isa duraa kanarratti macaafni qulqulluun sirreessee bareechee nutti haasa. Akkasumas immoo guutummaa biyya lafaa irratti waggaa 7 qorumsi sodaachisaan akka dhufus waggaa 7 gasadii walakkaa waggaa 3 walakkaa isa jennee adda baafnee ilaallu. Isaan ilaallu jechuudha. Warra akkasitiin ilaallu sun hin jiru. Zakkaariyaas 14 sirriitti yoo dubbiftan in argattu. Isqeel 38 Isqeel 39 yeroo isin jedhu boqonnaa masaati kan isitti mooru Isqeel boqonnaa 38 akkasumas Isqeel boqonnaa 39 yoo dubbiftan waa'ee waggaa 7 kana sirriitti achirraati in argattu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 19 yoo dubbiftanis argachuudhaaf jirtu jechuudha. Akkasuma duraan dursanii qulqulloota butamanii wajjin biyya lafaa irratti dhufa Yesuus. Yesuusi utuu dhufee biyya lafaa kana qaamaan dhufee irra ejjetin samii kana irratti mo'ichatu ta'a. Mo'icha waggaa kumaatu ta'a. Mo'icha waggaa kumaa sanaan maal ta'an gaafa Yesuus duumessa ulfinaatiin macca ergamootaa wajjiniin dhufu nu immoo si warri sattamanne nan haaraa uffannee olitti adeemna. Nama na uwwisiisu gaafa sana konkolaataatti ejjedhaan hin jiru. Anoon danda'u maaloo na qabaan hin jiru onuma kaata. Humni ol si kaasu isa dhufaa jiruudha. Hin dhufaa ofitti immoo nu harkisa. Yeroo dhufu ofitti na harkisa jedhaa yaade. Ameen ameen. Natti dhaga'ama seensi godhaan. Suuraa gumaa seensi godha. Guyyaama sanan seensi godha. Akkamitti inni dhufaa dhaabannee namiti. Olumatti adeemna nus. Samaa irratti waggaa kumaaf isaa wajjiniin. Hallelujah. Isaa wajjiniin mo'uudhaaf jira. Kanaaf macaafa keessan baay'isa godhaa dubbisaa waldaa keenya sanbata guddaa ganama yeroo hundumaa diteeyiliin dhuftu ta'ee jennaan kontiiniyeesli walitti aansitanii dhuftanii jennaan barumsa qabatamaa ta'eedha kan isin barattan waa'ee kana itti oofnee baranna sababii ta'eef jechuudha. Waa'ee namummaasaa, waa'ee waaqummaasaa, waa'ee afura qulqulluu, waa'ee sadan tokkummaa erga barannee booda waa'ee bara dhumaati kan nuyi itti deebinu. Sitti beerareen gad waa'ee bara dhumaa kutaa 13ffaa irra geenyee dhaabanne. Isatti fufnaa jechuudha yeroo kan biraa. So namummaa isaatiin Yesuus guutummaa biyya lafaa irratti immoo guutummaa biyya lafaa irrattis immoo maal jechuudha bitaa biyya lafaa kanaa kan ta'e diiyaabooloosii fi hafuurota hamoota lafarraa xaa'ee hin balleessa. Mul'ata Yohaannis 20 lakkoofsa 1 hanga 3 naminaa dubbisuu. Mul'ata Yohaannis 20 1 hanga 3. Kana booddee ergamaan banaa iddoo isa lafa jalaa sana funcaa guddaas of harkaa qabu tokko waaqa keessaa gadi bu'uu isaa nan arge. Inni bineensa akka jawwee bofa bara durii diiyaabiloos seexana sana qabee waggaa 1,000 finidhe. Waggaa 1,000 finidhe. Kazaas waggaan kun sun hamma raawwatamutti akka inni deebi'ee saba biyya lafaa hin wallaalchifannetti iddoo isa lafa jala sana darbatee balbala itti cufee mallattoo itti godhee isa booddee garuu yeroo muraasaaf gadhiifamuun in ta'aaf. Ameen. Hidhameera. Geddarbatameera. Waggaa 1,000 booddee waggaa 1,000 booddee yeroo muraasaaf barreeffamni tokko sa'aatii tokkoof jedha. Sa'aatii tokkoof jedha. Isaan warra maach godhan maalitti maach godhu? Isa Yesuus sa'aatii tokkoof illee kadhachuu dadhabdanii isa yeroo jiwal. Sa'aatii tokkoof inni hamaan sun inni hidhamee jiru sun hin gadhiifama. Yeroo sana hoo nama lafarra jiru hundumaa irratti harka isaa ammeenyaan ol hin fudhata. Sa'aatii tokkoof namoota baay'ee fixa. Sa'aatii tokkoof amantiin namoota baay'ee gidiraatti gala. Sa'aatii tokkoof biyya lafaa kana hin miidha. Isa booda garuu haxaa'ee isaan balleessa. Ameen. Haxaa'ee isaan balleessa. Eenyu Yesuus guutummaatti. Mootummoonni biyya lafaa hundi bittaa isaa jalatti kufu. Bittaa eenyu? Bittaa Yesuus jalatti kufu. Ammoo bittaa mootummaa addunyaa kanaa jalatti kufee jira. Mootummoonni hundumtu bittaa mootummaa addunyaa kanaa jalatti kufee jira. Mootummaan hundumtu beekamaadha kun. Siistama qaba. Siistama isaa kana jalatti kufee jira. Siistamni addunyaa tokko gochuudha. Siistamni addunyaa afaan tokkoon dubbachuudha. Siistamni addunyaa bulchiinsa tokkoon buluudha. Siistamni addunyaa tokkittii tokko keessatti seerkilii tokko keessatti nama walitti qabanii achitti eeguu, achitti bulchuu, achitti dubbachuu, achirra bobbaasuudha.
Sistema sana irratti Yesuus dhufee hin diiga. Mootummaa ofii isaatii ijaarrata. Mootummaan Yesuus kan bara baraa ta'a. Ameen jedhaa yaati. Haleluuyaa. Wanti amma jiru kun akka hin jirre ta'a. Hin diigama. Uumamni ijoo qabu hundumtinuu wal hin gadhiisa. Lafarratti waggaa kumaaf yeroo inni mo'utti Zamai mul'ata Yohaannis 11:15 hanga 18 dubbisa. Sanni mootummaa hundumaa irratti aboo godhatu. Mul'ata Yohaannis 11:15 hanga 18. Daani'el 2:36 hanga 45. Kabiraan lafarratti waggaa kumaaf yeroo inni mo'utti amantoonni isaa wajjin mo'u. Isaa wajjin immoo nuyi jechuudha. Yeroo inni waggaa kuma tokkoof mo'u isaa wajjiniin moona. Sababni isaa isa amananneera. Kan inni dhufeef nu barbaacha malee biyya lafaa barbaacha miti. Ameen. Yesuusin kan deebisee fidu maal dhabeettu? Nu barbaacha deebisee fidee dhufa. Nu fudhachuuf dhufa malee waan kan biraan hin jiru. Warra sattamanan fudhachuu dhufa. Kotta bara baraan ana bira jiraattu. Wangeelii Yohaannis 10:14 maayidha. Garaan keessan hin raafamin anatti amanaa abbaa kootti amanaa mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Utuun jiru ta'ee isinitti himan ture. Namni anatti amane mana abbaa koo keessa anaa wajjiniin bara baraaf hin jiraata. Kanaaf dhufee nu fudhatachuudha. Deebi'ee nan dhufaa jedhe. Ofitti ta'e isin fudhadhaa jedhe. Anaa wajjiniin jiraattu isa nu mirkaneessuudhaaf deebi'ee dhufa Yesuus. Kanaaf yeroo bulchiinsa isaa waggaa kumaa kana keessatti Yesuus yeroo bulchiinsa isaa waggaa kumaa kana keessatti biyya lafaa hundumaa irratti taatee sadiitu ta'a. Tokko taateen ta'u nagaa guutuutu ta'a. Nagaan amma asiin jirre achiin jirre laga gamaan jirre laga gamanaan jirre kun hundumtinuu xumuramee nagaa guutuutu ta'a. Inni lammaffaan qulqullummaa guutuutu ta'a. Xuraa'ummaan hin jiraatu. Xuriin hin argamu. Hoolichaa wajjin qulqullummaatti jireenyatti fufna. Sadaffaa kan ta'u eebba guutuutu ta'a. Eebba hir'uu miti. Eebba dhukkuba qabu miti. Eebba rakkina qabu miti. Eebba haalota garaagaraatiin waan garaagaraa nama mudatu miti. Eebba guutuu ያልተሸራረፈ በረከት እንከን የሌለ በረከት አሜን kan akkasirratti Petros jireenya isa xurii hin qabne kan hin banne gadi deebi'aa kan hin adeemne achi nuu kaa'ee jira. Xurii hin qabu kan hin badu gadi deebi'aas hin adeemu. Ameen. Isatu nuu kaa'ee jira. Isa biraa qabna. Kanaaf ho'inu amma waldaa keessa teenyee ventileetariin nutti wanti ta'ee ofiis ofiitti laagafne baay'ee awaan ta'eef namoonni baay'een waldaan baay'ee awaan ta'eef namoonni waldaan nannee jiru Adaamaadha. Inu adanii namoonni waldaan nannee jiru warra pirootokoolii warra shaamuziikootu dafqanii tuqamaa anis dafqan jaalladhu warra adanii waldaan nannee jiru. Cheekii godhaasi hiriyoota keessan baay'ee jira. Firoota keessan baay'ee jira. Inoo ayidhanii warri waldaan nanne. Yaa nuyi kan waldaan nannuuf abboommi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raawwachuuf isa tachitti nu barbaada. Tokkummaa keessatti nu barbaada. Gubaa bara baraan caalu kun maali haa walitti dhufa? Eessa walitti dhufa? Qilleensi kun baay'ee diilallaadha malee ho'aan jiru. Ingu bayettanii seeftii keessanii fettanii waldaan hafina. Yesuus ulfina isaan eegganne si fayyisuuf. Ameen. Inni deebi'ee dhufa. Inni dhufa hin mul'ata. Ishee kanaan isinii xumura. Warra du'oo hundumaa irratti murteessa Yesuus dhufuudhaan. Warra du'an hundumaa irratti murteessa. Mootummaa isa kan waggaa kumaa booda jechuudha. Teessoo adii irra ta'a. Teessoo Daawit irra takkaa taa'eera. Mootummaa waggaa kumaa booda immoo teessoo adii irra ta'a. Teessoo Daawit kan jedhamuuf teessoo adii kan jedhamu garaagara. Teessoo Daawit irra dhufee taa'eera dhalachuu isaatiin. Teessoo adii irra immoo firdiidhumaa kennuudhaaf dhufee ta'a. Teessoo adii irra dhufee hin ta'a. Mul'ata Yohaannis 20:11 irraa argattu kana. Teessoo adii irra sanni taa'u. Mul'ata Yohaannis 20:11 irraa argattu. Du'aa ka'uu isa duraatti warri hin ka'in firdii fudhachuudhaaf teessoo isaa dura hin dhaabbatu. Yeroo inni dhufu sana. Mul'ata Yohaannis 20:12 sana dubbifadhaa. Achuma keessatti maqaan isaanii macaafa jireenyaa irratti warra macaafa jireenyaa irratti barreeffame waan hin argaminiif gara kuufama ibiddaatti immoo warra darbatamantu jiru. Warra macaafa jireenyaa irra maqaan isaanii jiru qofatu
Yesus duukaa maal ta'a itti fufu warri macaafa jireenyaarra maqaan isaanii hin jirre gara kuufama ibiddaatti maal ta'u hin darbatamu achitti hin xumuramaaf firdiin inni dhumaa kanaafidha warri gooftaa Yesus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhatin jirtan fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa gooftaa Yesusin fudhadhaa akkas jedhama yoonni gaafa gooftaa Yesusin amanu biyya lafaa seexan foon hojii isaa hundumaa ganee siin fayyisaa lubbuu koo godhadhee si fudhadheera maqaa koo ayettan moo galmee afooshaarratti nama jina geessanii maqaan kee galmee afooshaarra jira moo galmee jireenya bara baraarra jira jedhaanii achumatti isin adeebisu namni deebii irraan eegina maaliif isin warri gaafattanis deebii isin irraa barbaada maqaa isinis osii gaafateera kanaaf maqaa koo galmee jireenya bara baraarratti anaaf galmeessi gaafa jennu beqisbat koreen hin barbaachisu teenye mari'annaa miti asiyati lafarra dhaabattee harka ol kaaftee maqaa koo galmee jireenya bara baraarratti anaaf galmeessi achi dhiiga Yesuusiin si barraa eenyu tokko dhufee balleessu ameen lafan banne galmee hin banne galmee hin bososne galmee haalaan hin tabalaashofne irratti maqaan kee barraa'ee jira isarraa waamamtee jireenya bara baraa itti fuftaati ameen tokkotu miidiyaa irratti waan ta'e arge jaarsa tokkotu wangeela lallabu namni amma jedhe waldaa guutee jira waldaa kana keessaa jedhe gaafa maqaa Yesuus waamamu irra fadhi gaafa maqaan isaa lakkoofsi bilbilaa isaa waamamu mooyiniyye isinii sagamtu isinii gaafa bilbilli keessaa waamamu gaafa maqaa Yesuus waamamu warra maqaa Yesuus gaafa waamamu niyyine gaafa bilbilli waamamu warri iyyitan Itiyoo telekoom dhiyootti isin irraa sassaabee gashe maqaa Yesuusiif iyya Yesuus gaafa jedhamu nanni keessan shirshir isin godhu taanaan haleluuyaa jechuun isinitti dhufu taanaan gaafa Yesuus jedhan isin godha taanaan fayyaa miti ati kanaaf yaa Waaqayyo du'aan jira maaloo dabii nagaggabi maal taate mucaan gaafa maqaa ilma kee Yesuusin na raffisa gaafa maqaa koo waaman immoo utaaleen kaa'a ani fayyaa miti na qaqqabe di kadhadhu Waaqayyo ameen gaafa maqaa Yesuus waamamu naqa jechuudha nanni keessan shirsh jaartii dhageessanitti miti yaa ilma koo gaafa mana warra soddaadhattu immoo adaraa kee akka manaa kanatti difintooftee mantaayinii haasaan beektu jireenyaan beektu ati nyaatan beektu gaafa warra soddaa biraattu shirshir jedhi jetteedhan mana warra soddaa dhageeti taa'eedhan hin taa'eet shirshir inni ilaalu namatti naasa'u akka ta'a shirshir waan isaa namaan galu warri soddaan rakkatan soddaadha silaa kabajaan taa'eeti aasaa yeroo jedhan aasaa ture mini inni garuu taa'e shirshir rakkatanii maal taatanii jedhanii gaafatan itti siqanii haadha kootu gaafa mana warra soddaadhattu shirshir jedhinaan jedhe kanaafan shirshir jedha akka malee isin hin seenin waan ana sii dubbadhu jallatee isin hin seenin gooboo isin godha waan ta'eef sirreefsa fudhadhaa ameen namni tokko gaafatti dubbattu jallisee fudhata gaafa namni haasa'u kanaaf gooboodha hafuurrisa yerootaan ilaalchota dogoggoraa waa'ee namummaa Yesuus Kiristoosiif jiran ilaalleeti waa'ee waaqummaa isaatii itti fufna Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu Yesuus hin dhufa xumureera